Ani kapsaadha. Qabsoodde bilisummaa Oromoo keessan ture. Qawwee baattee deemta, booddee deemta. Nyaata akka gaalaa sitti baniiti. Hojii hojjettati. Neema. Dhiiraatti nun turreetti bara. Ana akka keenya Raamboo kisu lolee si agarsiisa. Baadhi asii ishee keetiin haasawati. Ishee maayimii koshaashaa jooftu. Banti buufudhati. Banti buufaa miti. Banti buufaa miti. Hattu kabaja adda bilisummaa Oromoo itti beekta. Siyaasa adda bilisummaa Oromoo yuun beekta. Kun uummata Wallaggaa bakka hin bu'u. Namoota Wallaggaa keessaa dhufan akka Profeesar Isqeel Gabbisaafaa, Obbo Leencoo Lataafa, Dooktar Ittaanaafa, Dooktar Heenok Faas arrabsaa jira Facebook isaa keessa dhaqaa ilaalaa. Kashalabbeedhuma namni kun. Nama akkasii akkamittiin dhaabsifna. Yoo yaashamaa akkam jirtu ilmaan Oromoo hundumti keessan annagaa kootii diinni gidduu kanaa ajandaa haaraa ittiin Oromoo qoqqoodu yaadee ture garuu utuu hin milkaa'iniif jalaa fashalaa'eera. Dhaggeeffattoota keenyaa utuu gara odeessa keenya har'aatiin seeniin dura chaanaalii kanaan viidiyoowwan barsiisoo hedduu argattu waan ta'eef sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Haasaa jibbiinsaa gidduu kana miidiyaa irratti namni sammuun isaa dulloomii tokko Oromoo amantiidhaan qoqqooduuf yaalee osoo hin milkaa'iniif hafeera. Oduma kanaan wal qabatee namichi kun mormii guddaan isa mudachuunsaa fi namoonni bebbeekamoon artistoonni Oromoo, abbootiin gadaa Oromoo, abbootiin amantii hundinuu afaan tokkoon Oromoon tokko jechuun amantiin afaaniin loqodaan waliin qoqqoodnu jechuudhaan namicha sammuun shaaggate kana qaanessaniiru. Haasaa jibbiinsaa fi dhangaggaa akkasii kan Oromoon kamuu gurra ittiin dhaga'u waan hin qabneef jaarsi mataaf miilli jireenyaa harkaa babbade kana gorsuun barbaachisaa akka ta'ee fi warra namicha kanaaf haala mijeessanis akeekkachiisudhuma kennamuufi akka qabu Oromoon hunduu dheekkamsa isaa kanaan hubatamuun danda'ameera. Obboloota koo Quraana keessattis ta'e macaafa qulqulluu keessatti haasaa jibbiinsaa fi summaa akkana akka haasofnuuf tokkummaa sabaa akka ittiin diignuuf iddoon itti nu jajjabeessu tokkollee hin jiru. Inumaayyuu macaafa qulqulluu keessatti namoota hundumaa wajjin nagaatiin jiraachuu akka qabnu nu gorsa. Uummata Wallaggaa bakka hin bu'u. Namoota Wallaggaa keessaa dhufan akka Profeesar Isqeel Gabbisaafaa, Obbo Leencoo Lataafa, Dooktar Ittaanaafa, Dooktar Heenok Faas arrabsaa jira Facebook isaa keessa dhaqaa ilaalaa. Kashalabbeedhuma namni kun. Nama akkasii akkamittiin dhaabsifna. Laayifii irra gadi baanee bakka inni dhufe dhaloota isaa, qe'ee isaa, amantii isaa arrabsuurra seeratti dhiyeessuudha. Seeratti dhiyaatee seeraan akka inni itti gaafatamu biyya Atlaantaa keessa jiraata. Facebook isaa jala goree ilaaleera. Waajjirri inni keessaa hojjetu waajjira beekamaadha. Tiraanspoorteeshinii keessaa hojjeta. Supervaayizariidha. Warri Atlaantaa keessa jirtanii waajjira isaatti illee xalayaa itti barreessanii kun waan hin taane hawaasa gidduutti facaasaa jira. Amantii namaa tuqa waan ta'eef seeraan itti gaafatamuu qaba. Maqaan waajjira isaatii warri Atlaantaa jiran Maartaa jedhama. Maartaan tiraanspoorteeshinii keessaa supervaayizariidha. Maqaan isaa beekamaadha. Teessoon waajjira isaatii asirra jira. Seeratti dhiyaachuu qaba. Seeratti dhiyaatee adabbii argachuu qaba. Biyya Ameerikaa keessa jira. Biyya seerri jiru keessa jira. Bilbilli waajjira isaatii 1-4-4-4-8-4-8-47-11 Maartaa waajjira jedhamu warri beektan tiraanspoorteeshin sarviisiidha. Atlaantaa Joorjiyaa keessa teessoon isaa hundi isaa Facebook isaa irraa argadhee achitti xalayaa barreessanii adabbii akka irratti argatu rasuula ergamaa rabbii namni arrabsee seeraan itti gaafatamuu qaba. Biyya kana keessatti amantaa namaa tuquun seeraan nama gaafachiisa. Viidiyoon isaa jira. Waan biraa keessa galtanii dogoggortanii dhaaban tuqinaa, gandanni dhufen tuqinaa, amantii inni keessa jiru amantii sana himata malee amantii sana keessa hin jiru. Kiristaana fakkaatee haasaa amantii sana hin tuqinaa. Isin immoo sanarra guddadhaa. Wantichi dhuguma nama aarsaa, namatti dhaga'ama. Amantaan musliimaa uummata musliimaa biratti hammam amantaa isaaniitiif lubbuu isaanii akka kennan ni beekna, beekamaadha. Anaan natti dhaga'ameera akka nama tokkotti. Tokkoffaan amantaa kiristaanaa keessa hin jiranii amantaa koo himatee amantaa haadhaaf abbaa kootii immoo arrabse. Amantaan musliimaa immoo amantaa haadhaaf abbaa kiyyaati. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa inni dhaatee maqaa waammatee immoo nama arrabsus qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa waboo keessas immoo ijoolleen musliimotaa akkasumas immoo ustaazota warra manzumaa baasaa ture baay'eetu achi keessa jira. Sanas hubadhaa. Sababii nama kanaatiif waboollee hin arrabsinaa. Ustaazni keenya warri Minisootaa jiran maqaan isaanii isaan waa'ee Jawaarii haasa'anii ummati miliyoonii 50 dhabamee Jawaar jiraachuun isaa bu'aa buusaa jedhan mirga isaati. Namni
Jawaar anaaf waaqa kooti jedhee footoo isaa kaawwatee itti sagaduun mirga isaa mini. Maaliif loluun na barbaachise? Ani qabsaadha. Qabsoodde bilisummaa Oromoo keessan ture. Qawwee baattee deemta, booddee deemta, nyaata akka gaalaa sitti baniiti. Hojii hojjettati. Never. Dhiiraachi nun turreetti bara. Ana ka keenya Rambo kisulole si agarsiisa. Baadhi asii ishee keetiin naasawati. Ishee maayimii koshaasaa jooftu. Banti puudhati. Banti tufaa miti. Banti tuubaadhati. Hattu kabaja adda bilisummaa Oromoo itti beekta. Siyaasa adda bilisummaa Oromoo iyyuu hin beekta. Ani beekta siyaasa adda bilisummaa Oromoo ajooftu hattuudhaati. Ishee akka keeti funyaan ishee keessan lama nyaachisa utuu si argeen. Adda bilisummaa Oromoo fi siidleena tu gadi gargara. Hin beektu ati waa'ee adda bilisummaa Oromoo. Gaarbeejii akka keetii miti adda bilisummaa Oromoo. Bishaan baasta, bishaan ashawaa keessaa bishaan guuraa ooltati. Ilaa kana haasaan keessa. Bishaan si baachisaa turan qoshaashaa. Get the hell out of here, garbage. Adda bilisummaa Oromoo waraanan ture. Nama sirreessa fidayyuu amma keenya qoshaasha. Illee adda bilisummaa Oromoo illee natu garagalchee saleensiin jedhan immoo. Elaa kana kun garbage garbage. Kanaafi ba'aa si baachisaa ture adda bilisummaa. Loltoonni adda bilisummaa Oromoo sitti taphachaa turan. Bishaan you are carrying water, food, garbage. Hattuudhaati bar kuukerii turteetti qoshaasha. Waraanan ture. Dhaqii gowwaa keettimi. Kijibdu. Stupid. Lali. I know Kanati. I think identity crisis of the first of all. Somalia that they let go theory for the another Lamasilama gifty Komalo Koshaja. Get the hell out of here. Garbage. Stupid. Adiama, God Nisi, Hayusi, vacancy. Yes, Warana Kamnami. Isheka Warana Kamna, Nuch Oromo. We are Oromo. Gana and Etatafnake Sagarba, Udani Kaketi, Garada to stupid. Kanaka Keti Kanwali Nasa Ungo. I don't want to waste my time, man. After this, I think go. And Sijinazo, I have no time. Sijinazo, we don't come on. Garbage. I'll have come near Satasibeka. Mafia Dikala Ganda Toko. Is there a set in a ventila? Who can kitchen is out? Isha, Ashawa, Baldoakis at Ashawakis and Lava Bisham Bastet, Bisham Good, Jarkani Batet, Warana Dugan and the boat. Bullshit.